Ayyaana Irreechaa kana haala addaatiin dhuftan eessaa dhuftan? Asuma magaalaa Finfinnee irraa dhufne. Maaltu jira ayyaana har'aa maaltu adda godhe warra kaan? Ayyaanni addaa baga waliin geenye. Akkam ayyaanni Irreechaa? Ayyaanni Irreechaa baay'ee bareeda. Erguma jalqabamee kaasee hafnee hin beeknu. Finfinneen adda, inni baranaa immoo adda, nageenya, milkiidha, kabaja. Eessarraa dhuftanii too? Finfinnee irraa dhufne. Gareedhaan dhuftan? Gareedhaan dhufne. Waan duudhaasaa akkaataan itti kabajamu nu beektu akkatti hordoftanii deemaa jirtu? Kunoo akkuma amma argaa jirtan maree hoo irreechi mareen kabajama maree hoo waggaadhaan nu geesse maree hoo jechaa deemu. Maal ta'uu qaba jettanii yaaddu gara fuulduraatti ayyaanni iddoo kanatti kabajamu kun? Addunyaa irratti UNESCO irratti hatattamaan galmaa'uu qabaadha. Baga geessan? Amiin baga walumaan geenye. Eessarraa dhuftan? Magaalaa Finfinnee. Akkam ayyaanni Irreechaa? Ayyaanni baay'ee bareeda akkuma agartan kana bareedaadha. Maal ta'uu qaba jettanii yaaddu ayyaanni keenya akka argitan kana feestivaala addunyaa irratti namni baay'ee irratti hirmaatudha. Naamusni isaa duudhaan isaa akkamitti kabajamee eegamee kabajamuu qaba jettanii yaaddu? Akkuma agartan ayyaanni Irreechaa baay'ee bareeda. Haalli uffannaa isaa, haalli sirna gadaa hundumtuuyyuu akkuma beekamu baay'ee bareedaadha. UNESCO irratti immoo galmaa'uuf dirqama jenna nuti. Yeroon kan kennamuuf hin qabnee fi hatattamaan galmaa'uu qabaa jenna. Ulfaataa galatoomaa baga ayyaana Irreechaa geessan. Amiin isinis ulfaadhaa. Daawwattoota keenya akkuma daawwachaa jirtan kana sirnoonni akka garaagaraatiin deemaatii jiru gara ayyaana kanaatti. Gareen kunis egaa garee Finfinnee irraa dhufedha. Ayyaanni ayyaana gaarii kan milkisiniif haa ta'u mas.
Baga geessan eessaa dhuftan? Gandi kan haara bitu. Ayyaanni kun akkami? Ayyaanni kun bareedaa nu dheeraa kunoo gammannee irraa baga waliin nungee jenna. Ulfaadhaan nuuf jiraadha jenna. Baga geessan. Baga geessan. Akkam ayyaanni irreechaa? Ayyaanni irreechaa baay'ee nama gammachiisaa baay'ee bareeda. Sitti toleera ayyaana irreechaa bara kana irratti? Baay'ee natti tole uummanni baay'ee na gammachiisaa bagatti tola. Akkaataa duudhaasaa akkaataatti kabajanii hubattanii kabajaa jirtu? Eeyyan. Baga geessan. Baga geessan. Eessarraa dhuftan? Laaftoo. Ayyaanni bara kana akkam? Baay'ee dha namatti tola. Baga geessan. Eessarraa dhuftan? Jimmaa. Jimmaarraa dhufte? Akkami ayyaanni bara kana? Baga geessa Abdiisa. Baga wajjin keenya. Irreechi akkami? Irreechi baay'ee bareeda namatti tola ayyaaneffachaa jira. Ayyaanni kun egaa ayyaana namni baay'een irratti hirmaatudha kan ayyaanota alatti kabajaman keessa akkami naamusni isaa akkamitti ilaalte kan bara kana? Naamusni isaa baay'ee ajaa'ibaa baay'ee namatti tola yeroo ammaa haala tasgabbaa'aa ta'een haala nageenyummaan isaa waan nama sodaachisu tokko hin qabneen adeemsifamaa jira gaggeeffamaa jira. Maali taajabdee ayyaana irreecha bara kana irratti sochii jiru? Bara kana irratti Oromoon gara tokkotti dhufaa jiraachuu ol dhageeffachaa jiraachuu aadaa ofiitiif safuu ofii sirna ofii ibsachuuf qophaa'aa jiraachuutu mul'ata jechuudha. Kan ammoo cimee itti fufee jennaan gara fuulduraatitti eessa sadarkaa Afrikaatti gahu irreecha baranaa irratti biyyoota afurirraa gara Ruwaandaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Keeniyaa fa'a irraa biyyoota hirmaatantu jira. Ka Ameerikaa dhufe jira. Uummanni keenya irreechi sadarkaa Itoophiyaa bira darbee sadarkaa Afrikaatti ol guddachaa jiraachuu Afrikaa walitti qabamaa jiraachuutu mul'ata jechuudha. Fuulduratti maal gochuu qabna? Maaltu too fooyyee gaarii? Irreechi eenyummaadha, safuudha, aadaadha, oromummaadha waan keenya as keessatti argina waan ta'eef sadarkaa Afrikaatitti ol baafnee Afrikaan guutuun tokkummaa eenyummaa ofii itti ibsuuf as jalatti akka walgeettu cimnee hojjechuun hunda keenya irraa eegama. Olola namoonni tokko tokko akka amantitti haquu fi amantii fakkeessuuf godhamu irraa of eeguu barbaachisa. Sadarkaa Afrikaatitti ol baafnee kan hunduu irratti hirmaatu taasifna jechuudha. Gama dinagdeetti jijjiiruu isaatiin maal hubatteetta? Gama dinagdeetti yoo jijjiirru yeroo ammaa daandii irratti wantoonni gurguramaa jiran waa baay'eetu jira. Kana godhaa jiru immoo ormatu godhaa jira. Namni keenya dargaggeessi keenya carraa kana fayyadamee gurgurachuu irraa bitachuu itti hawaasni keenya akka bareeduufis gahee guddaa taphanna. Dabalataan immoo madda galiitis nuu ta'a waan ta'eef kan ittiin jiraannullee akka ta'u gochuuf irratti hojjechuu nu barbaachisa. Baga geessee namoota ittiin baga geessan jechuu barbaadanidha. Uummanni Oromoo hundi biyya keessaa biyya alaa jiru baga geessanii baga wajjin geenye har'a nagaan baasee nagaan nu haa galchu jennee kabaruutis ittiin nu haa gahu gara bishooftuu qajeella waan ta'eef uummanni Oromoo hundumti bakka jirtanii baga itti isin ga'e jechuu barbaada. Baga ayyaana irreechaa keessatti. Walumaanuu baga ittiin nu gahe. Akkami ayyaanni irreechaa? Baay'ee namatti tola hedduu nama gammachiisa tokkummaan Oromoo haala kanaan itti fufuun isaa ammallee haaluma kanaan cimee itti fufuu qabu. Maaltu sitti tole ayyaana irreechaa irraa? Wanti hunduu namatti tola bakka Oromoo tokkummaadhaan akkana arguun hedduu nama gammachiisa haaluma kanaan itti cimnee itti fufuu qabna. Eessarraa dhuftan baga ayyaana irreechaa keessatti? Godina Shawaa Lixaanaa Ejeree ganda Masootirraa dhufu. Akkami ayyaanni irraa? Baay'ee bareedaadha natti tole baay'ee. Maal ilaaltanii guyyaa kana akkatti hirmaattanii beektu ayyaana irreechaa? Ayyaanni irreechaa baay'ee namatti tola. Oromoon boora'u gannaarraa gara booqaa biraatti gaafa ba'u har'a malkaa irratti wal argeet kan wal lolelee araarameet nageenyaan asitti wal bareet irreecha nagaatiin akkasitti aadaa isaa waan ta'eef hirree isaati. Irreechi kun baay'ee nama gammachiisa. Namatti tola waan namatti toludha baay'ee nu gammachiisa. Eessarraa dhuftan? Asuma naannoo Finfinnee irraa dhufne. Ayyaanni irreecha bara kana maal tadda sitti ta'eera waan hubatteerra? Yaa baay'ee bareeda baay'ee waan nama jedhudha. Itti gammanneetuma fayyadameetuma jiraanne. Baga geessan jedhan? Ayyee baga waliin geenye. Eessarraa walumaan dhuftanii? Walumaan dhufnee gullallee irraa dhufne. Akkam ayyaana irra? Ayyaanni baay'ee namatti tola. Maal jaalattaniitu warra ayyaana irreechaa waan duriirraa waan fooyyee qabu maal jiru? Wanti jaalannu yeroo irreechaa nuti kan jaalannu irreecha immoo nutti tola. Jaalachuu bichaa filannoo bichaa osoo hin taane irreecha kan kenna kabaja kan dhufne. Baga geessa? Baga walumaan. Ayyaanni irreechaa kam? Ayyaanni irreechaa bareedaadha. Haaluma ilaaltu kanaan haala bareedaadhaan baay'ee kabajaa jirra. Baga
Baga geessan. Walumaan baga geenya. Baga yaala reecha geessan. Baga walumaan nu geessise baga. Eessarraa dhuftani? Nuti Finfinnee marraa kaane gara Buraayyuu jiraanna. Kaan Gullallee jiraanna. Tokkummaa qabna. Tokkummaarraan dhumna. Akkami ayyaanni kun har'a? Ayyaanni bareedaadha. Bareechaa jira. Baay'ee bareedaa jira. Gareedhaan dhuftani akkasin argutti maaltu jira? Maal qabattanii maal agarsiisuu tagaa Oromoon kutaa adda addaa walitti dhufa. Sinimmoo kan argutti uffata gosa wal fakkaatu uffattaniitu eessarraa aadaa akkamii agarsiisaa jiru? Aadaa Wallaggaati. Aadaan keenya Wallaggaadha. Ijoollee Wallaggaa jennee walitti qabamne uffata Wallaggaa uffannee tokkummaan keenya, humni keenya, ciminni keenya, alaabaan keenya, uffata keenya jennee tokkummaa keenya ijaarranne irreecha dhumne. Ayyaanni irreechaa akkamii? Ayyaanni irreechaa baay'ee nutti bareedeera. Baay'ee bareechaa jirra. Ulfaadhaa galatoomaan jedha. Iyyee ulfaadha. Siyaasa.